taragaaga'aadha. Nama sana wajjin obsaan jiraachuu hin dandeessamoo fiiddee galtee fiiddee. Sun heerumtee yoo heerumuu baatte maaliif heerumuu baatte nama akka heerumuu deemti nama akka heerumuu barbaaddi yoo heerumuu deemti baay'ina asumaan nutillee beekuu barbaadna. والله بالله لازم تكاكا دغا بيمبيكو يا جرى كينيا والله والفونا وتاب والفونا عشان كم جرت ورثة في كم جمت أورو شو أكم نافت جرت زينجلا رأس فيديو كبرات والتي دي بنيسرا أكتوكم مقبان نتيجة بعد رسيني قالي قبان أكتوك كلها هلا قيو مكان نقبا هل كان نقبا أكم يترف معرف دعاينو قدا دعاينو فكدا أكتوك قبان نتيجة بعد جرا الرباس رفان جرو نولي ورسين قلين كون وانزن ولا جراميديكا ها ور لما تعني رفان تركز مالي ورفول أنا تشاد مالي بقارين مثلا كنا تاروا رفتن بقى كنا رفتن سنين جتشا channel فتازنا جاي كنتي ما كمون دعاتنا سنين جلا مالي فو فيديو كنا سندي كسنو لايك قراتينا باي برا كني جوس قرات سنين جلا قرا فيديو. You man can have of course lose best friend ida. You are like an affair ini demo una na affair. Of course you best friend ida. Jarti ni saya on tab ana bir rufte ana tusoba. Ati ufile video balle sufin demin. Ndagara katko. Awana kanan. Of course you best friend ida. Obboleti ni isa chala ana jalati ana tiriya. Ma jalantu si. Wana kanan dinda mu jenne. Ish ragada ndagana go Of course you best friend ida. Chiko tani fana saw inni jalata. Tamin jalate demo ufile durat le wan tane kagen. Ndewum Of course you best friend ida. Jarti nisa sababaki isa wadabde. Ha? Majar. Wai dugama. Wallahi dugama nande. Dugama singet mali. Hiriyumman kana boy. Hiriyumman kana. Hiriyumman kana hiriyummaa jechuun maal akka ta'e isinitti agarsiisa. Gabaabumatti kuma argitan baay'ee wal lolaniinaan namni wal irraa qabee Mega kesan tu memang area akas gerana menyatu area akas sini nararam mega kesan tu kapten ini, Hindi tahu sih, gerana nyatera hiriyumman bakkan ni kabar sisera, karena walul tani wal adam bayna acara harum agababa dan walit dewi tani akas. والله بالله لازم تكاكا دغا بيمبيكو مال يا جرى كينيا والله والفونا وتاب والفونا inni jaartii qabu fataa jedhee jaartii ofiitii hojjeta suuraa bal godhee gadhiisa nu yoo hamma muffane nurraa hin tolu hamma fakkeenyaaf ila jarri jaartii qabu jechuudha galgala kana la yeroo magariibaa kana nu hamma bakka nu qabnu la nurkaa badee jennaan shiqisa guyyaatiin waxxaramnee ofiin haasaa deemarra inni jaartii qabu addisii lafaa kaasee shaqa ammas bunni isaa dhaabbatee fi yaa rabbi ati hin dandeessaa hin dhageessaa abboo yeroo dhiyoo keessa lafa dalgaa durba fataanaa jedhamti yaa rabbi durba fataanaa nutti qabibbo yaa rabbi yaa Allah yaa rabbi ati dandeessaa yeroo dhiyoo keessa lafa tabbaa durba gassabbaa warra tiktok irratti akkana nu cinqaaru jechuudha warra hadda waggaa meeqa yookaan waliin fuune tola wal cinqaaru nurraa dhabamsiisibbo jaartii bareedduun fedha kanaan booda. Bareedu rabbi kotta akka dhagaa bimbeeku yeroo mucaan maa dubartoonni guutte situ dide malee dubartoonni guutaniiru dhaqxee fuudhuu dandeessa. Okay, student. Astamari mokononni. Don't forget me. Okay. Harda what's the meaning of faction? Sajedo baranna so tana sante modosha. Gabati guracha bikulli. Hey! Marin! Kormada kamna. Okay. Kormada kamna lenture? Duganai? Duga. Inkoram ture? Bantam. Isa mire kormada jiran nani lisini.
Kilaasii guuttanii teessan duroo nama 13 nama 12 dhufa. Madooshaa waan baaroo uma guuttanoo. My God generation. Qormaata naani bubbisaa dhufsanii kaa dhaloota qorumsaaf fiigu. In qoramtuun jedhe malee yoom battallee qabdu dheeraan. My God generation. Har'a itti fufnee bara. Qormaati waan jedhu taskayyuu jedhu. Hey! Hin bubbisinaa mee? Bubbee duwwaa nana. Itti fufnee baranna. Qoramuun dura barumsi barbaachisaadha. So, what's the meaning of faction? Faction is the... Reverendton? My God generation. A lot of qorumsa fi harka wal qabate yaa barumsa waan tokko. Bubbee duwwaan. Maal kun? Safuu dhabbo. Safuu dhabboonni kun astamaariin mokonnan egaa waan dhugumaa waan barattoonni godhaa jiran akkasumaan nuuf gahaa jechaadha. Waan nu durra barsiine waliin jechaadha. Har'ammoo xiqqoo ishee shamarran irraan dubbaddaa dhiirota lafa kaa'eera. Heerumuu barbaadda yoo ta'e kanatti sirreeffachuu dandeessu amala kee keessatti. Tokkoffaa ati haadha ta'uudhaaf qophiidha. Amalli kan keetii tara gaagga'aadha. Nama sanaa wajjin obsaan jiraachuu hin dandeessamoo fiiddee galtee fiiddee ba'uudhaaf jetteetu. Kana adda baafadhu. Lammaffaan immoo hojii hojjechuudha maama. Heerumtee jennaan dirqama hojii hojjechuu qabda ati. Kabajaa kan qabdu gaafa hojii hojjettedha. Bakkee keessaallee mana keessaallee. Dhugaan sitte dubartoonni hojii hin qabne mana kee taa'anii bo'u. Inni sadaffaa dhiira sanaaf jaalala gahaa nan kennaa hi'anii waan irraa eegamu hunda isaa nan kennaa fi duukaa jiraachuu nan danda'e obsaan hin beektanii dhiira yoo ta'e sukkaara bashitaa namatti kaasa. Ganamaa galgala ciqiciqiidha. Oduunsaa oduu faayidaa hin qabne odeessa garuu ati kana dandeessee gadi teessa. Yoo akkas ta'e heeruu midhagiiti kan kanarraa hafee ganaa heerumaaf hin geenye jechuudha. Okay. Amma ala dhiirota arrabsitee jettee dhiirri si jibbuu jammaru immoo har'a dhiiraaf uma tokko hin beektu ati maa heerumtee hiiktee moo yookaan akkaataa isaan nu galuu dideemu. Hooma afaan keerra dhufu dubbatta. Fuula kana hin sossodaatinaa. Jara akkasiin dhagayinaa. Tola gaamee gaafii jalqaba irratti kaafne tan amma itti deebina. Asuun heerumtee yoo heerumuu baatte maaliif heerumuu baatte nama akkam heerumuu deemtii nama akkam heerumuu barbaaddi yoo heerumuu deemtii gaafii jettu namoota gaadhoon tana gaafadhaa jenne namoota hedduutu gaafate. Gaafii tana asumaan nuti illee beekuu barbaadna. Haga namni beekuu qaba jee yaaduun hin dubbadda. Takkafarratti miidiyaa irra teessee gaafa waan takka dubbattu yoo hojjetee namoonni si beeku jira beeka. Heerumtee jirti hajoof heerumeetiin ture. Yoomiin heerume akkamittiin heerume maal kana akkuma isin jee nama beekuu qabu qofaaf hin hima. Heerumeetiin ture hin taane adda baane. Amma garuu fuula dura namni nan heerumuu barbaadu yoo jiraate nama gartee takkafarratti nama haadhaaf abbaa kiyyaaf kabajaa qabu. Namni hundi namni haadhaaf abbaa namaatiif kabajaa hin qabne jiru garuu dursarratti haadhaaf abbaa kiyyaaf kabajaa qabatu. Lammaffaa intala dubartii takka nama intala dubartii takka kabaju waan ishii miidhu haa hin dubbanne oorka hin goone nama qooda dubartii kaa'uu danda'u ta'uu qaba. Akkuma fedhe amma namoonni tokko tokko dubartii akkuma argitan kabajni maaluu ta'u dhiiras ta'u dubaras ta'u fakkeenyaaf durbana kabaju durba maatii koo kabajuun barbaada fakkeenyumaaf gadi sanaaf namni riinuu kabaja barbaada jechaadha. As keessa ergaa wayii dabarfattee jirti jechaadha. Isinii galee maybe kanaan dura sababa kabaja kanaatiin wal dhabuu danda'u. I know. achumatti wal jaalladha achumatti isinii galee mucaasa biyyiilaa isii bicuu asirra taa'attu kana iyyuu yeellaatan isin xiqqoo ishee akkas sooshaal miidiyaan kana raga yeelloonis badaa jira sa'aatiin taane keessa galaa jirra yeroon taane keessa galaa jirra yeroo baay'ee sodaachisaa keessa seennee jirra. Haati maaliin hojjenne waaqaa gaditti kan si qabdu sooressa xiyyaara bitti si barbaada si fedha si awwanamoo sumammaa kiinaa bitee ijaara gamoo. Sooressaa dhiisteen deemtu eessayyuu gnattu
hiyyeessaa immoo boorsaasaa keessa iyyuu hin galtu. Gaafa dhuftu qocaadha suutattee deemtaa gaafa deemtu boorofa utaalte baata. Sooressaan na kaawwadhu jettee kadhatta hiyyeessaa immoo argaa masaa irraa baqatta. Kan nan ganne abbaa shanii naaf siidha firrii maaloo nutti taraaramii nuuf kottu birrii. Kan nan ganne abbaa shanii naaf siidha firrii maaloo nutti taraaramii nuuf kottu birrii. Nuuf kottu birrii nuuf kottu birrii. Egaa namni nama ta'e birrii jibbu hin jiru. Amma jaalala birrii keenyaaf wal caalus maa dhumti keenya ijoolleen isa biyyiin iyyuu amma waraqataaf birrii wal bira keenyaan waraqatan kaastu. Hiikuma keenya wal baree jira jechaadha birriin kun. Viidiyoo naraaf qabadee dhufe kana fakkaata. Isinitti tola isin bohaarsee isin gammachiiseera isin barsiiseera yaada. Hamma viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oroshaw. Bye.